ينام شير نمكم ولا ما قدي والله هنجري نمكم ولا ما قدي قلبتي تنقى نمكم ولا بتانا نمو هم ملتكا كما تبصدق كما لا مغوتا ميسيروني ميديروني نمكم ولا تبصدق غوتا ينيا مشرا ينيا مام كمالا ما بدي باشا نيجي نعابي شير غودا نما كمالا ما بدي كوبلي نيجي بس غلطوما اسم فودا اسم فودا غوتاتي मालतू मालते इनसे Dhugaanatti fakkaanne bakka rabbisi gargaare baay'een jira sagaleen jira jira sarpiraayizii nu goote isaanii duwwaa miti namoota galuu qaban odaa sarpiraayizii kana godhe ummata odaa tiraafeel jedhu hundumaa galcheeti naga galchi nama ani dalagi duraani eenyuun galchu egaa isuma dhugumaa dubbachuudhaafi Salaamaaleykum. Hada mana gaariidha. Gaariin ibsu abdii geetaachoo abbabee caalii ija isaatiin odaa tiraafeel illee galcha. Abdii geetaachoo abbabee caalii ija isaatiin argi dhufee hada mana gaariidha jechuun gaarummaa si ibsu. Maaliif Maarqos illee galcha. Annaa obbolaan koo akka eda'oo Maarqos warri gaafan Dubaay hin jiru haaraa ta'es ta'e amma hadhaatti na bira dhaabataa turtan yaadaan. Waa hundaan haala hojiinaa mijeessaa turtan keessattuu warri Dubaay keessa jirtan maqaa keessa waamuun barbaadu warri Dubaay keessa turtanii loon iqaamaa nyaatamee garan goruu dhabee na bira dhaabattanii iqaamaa naa hojjechiiftan namoonni waa hunda koo rakkoo koo hundarra na bira dhaabataa turtanii maqaa maatii koottiin galatoomaan siniin jedha ana hireetuu ilmaan korraa na baasee gara hojii akkan seenu na godhe wanni kaleessa uumame wanni kaleessa anarratti uumame anuma irratti dhaabachuu qabaa. Haati mana kooti dhukkufattee fuuldura namaa dhaabachuun qabdu ilmoon koo dhukkufattee fuuldura namaa dhaabachuun qabu kan jedhudhaan ani kaayyeeffadhee abdii geetachoo abbabee waliin mari'anne biyyi anaaf mijataa ta'ee fi namoota tokko tokkoon dhimma tokko tokkoof gatii walitti bu'ee jedhuufi biyyi sii ta'uu biyya Dubaay seerri isaa bareedaadha. Kanaaf Dubaay hin deemnee ilaallee waan tokko tokkotti akkati mijeeffatu sii goona naan jedhee abdii geetachoo abbabee wallaahi adda durummaadhaan eenyu olitti utuu obboleessa koon taane anaaf baay'izooyi abbayyeen kootu gara jara limmu dhaqe ta'ee abbayyee isaa gara naannoo keenyaa dhufe ta'een beeku malee anaaf abdiin qoratamnee dhiinni keenya illee tokko ta'ee obboleessummaa qabna kana sammuutti qabadha abdii geetachoo abbabee naa galateeffadhaa hundumti keessaniyyuu warri na bira dhaabattan warri na kabajjan warri naaf taatan warri naaf hin taane warri na kabajjan keessattuu Dubaay keessatti kabajaanaa kennitan ulfaadhaa galatoomaan fixadhee isin dubbadha. Salaamu alaikum baga gammadde baga nagaan galte bubee. Namni tokko Dubaayin seena taanaan Ameerikaas ta'e paaspoortii biyya abbaa fedhe qabaata. Ameerikaa Dubaayin seenta taanaan Dubaayitti ID yaani iqaamaa waraqaa jireenyaa waggaa lama hin qabdu taanaan qabamtee naanni waggaa si mallatteessanii bilookii godhanii si baasu tokko jedha. Namni kun birrii kana hunda qabalee dhufee qilee seenettee waan ofii adafate. Kanaafuu wan namurme malee duulan banne kaleessa guruppii wayii ijaaramee deemaa jira Dubaay nan beeka ijoolleen isin wajjin jiranu hiriyoota koo fa'i keessa jira annama gandaa gatiin hin taaneef ijoollee Arsii na jaallatti ijoolleen Shawaan na jaallatti Wallaggi na jaallata ijoollee Jimmaa qofa dhiiftanii ijoolleen kutaa biraa hattoonni sadii afur afurii wal ijaartan dhagaheen jira an takka ijoollee Jimmaa waan himteen beektu wallaahi al'aazim Arsii keessa kan lubbunaa kennu jira an takka Oromoon kutaatti na galcheen beeku utuun kutaatti galee salphadhe anis kutaatti galcheen beeku Oromoon kutaatti na galcheen beeku akka waan ijoolleen Jimmaa inumaa ijoolleen Jimmaa warra natti muddutu caalaan barra eenyu kana arrabsuma akka waan ijoolleen Jimmaa waan natti himtu an nama gandaa yoon ta'e ijoolleen Jimmaa waan natti himti an nama gandaa gadi hin taaneef jarri ijuma sin nalaaltanu nalaalu jechuudhumaa fi ammas taanaan lubbuu koo nabaa malee ilmi namaa Dubaayin fidamee hin gatamu keessattuu
Engada jettani sagalee keessa na bira ga'e keessa tokko erga ni dhufee Dubaay badde wallahi erga sin deemtanii Dubaay badde erga hattoonni Dubaay deemtanii Dubaay badde erga deemee Dubaay tolti yoo rabbi jedhe bara Eertiraa yeroo dhufe ko urgaan saayyuu Eertiraanonni dhugaa walitti naacee ko dhugaan hima silaa jetteetta itti mudda Eertiraanonni amma dubartii faa gaafa biyya Dubaay dhaqu engada dubartii Eertiraatu shufeeriidha na fuutee manaan nageessi ilaali inni urgoofti ummata keenya fiddanii ilma namaati akka du'aa jechuudha bakkeetti gatta deennaan ummanni keenya fooliin isaayyuu namatti butaama warri bakkee ciisu eenya kana godhe dallaalaa maqaa biyyaas nyaataa jirtu Dubaay akkisiin itti Itoophiyaa beektu barra dhageeffadhu lammiin biyya biraa yeroo biyya biraa deemu dhageessanii lammiin biyya biraa yeroo biyya biraa deemu shittoo fudhatee dibatee dhiqatee maal godhee deemee isaan madaalama lammii keenya immoo isin waa biraatiin madaalchiftan biyya keenya ajjeeftan maqaa biyya keenyaa maqaa mootummaa biyya Itoophiyaa balleessitan maqaa uummata Itoophiyaa balleessitan namni biyya Itoophiyaadhaa dhufee Dubaay keessa jiru akkana foolaa namni Itoophiyaa yoo dhaqan gimaataa miidhuma nuun jetti garuu ilma dhiiraatiin hin foolaan jedhamu jaallatee miti waan dhiqatu dhabe Dubaay keessatti shintibeetiin argattu obboleessu shintibeetiin argattu meedaa boroo mana kootiitti ergan nama 4 firii biizaa irraa fuutanii gattanii garaa isin irraa muradhe Dubaay dhuma engada sakareen nanna nyaata miti na amana wanni Dubaay nama fiduu jedhamu tasa ni dhaabata Mubaarik nama jecha gochaan isin agarsiisu dallala wanni jedhame guutuun ana dabalatee qansiraa hojii konistiraakshini gargaarsa manaa utuu jalaan dhumin itti gallee hojjechuu qabna kanan nuu mala nuuf kabajni nuu malu anaa walitti an nama kaampaanii qabu keessaa achi keessatti birrii koo baasee nama kaampaanii qabu keessaa sarto balummaan narraa mala fiinan jedhaaraan sideen hin jenne Assalamualaikum adda kanan dubbatiin adda waan maatii keetti dubbatu adda gammachuu lakkee tamudda malee tamudda nan dhawwinaa tara kanaafuu nu maal godhaa jirra jedha nu maal godhaa jirra jedha shiira si shiirtanu inumaayyuu imbaasii jala dhokachuu barbaaddu inumaayyuu imbaasii jala dhokachuu barbaaddu maal imbaasii mootummaa kaa'een inumaayyuu immoo erga sidhattanii imbaasii timok makattanii kale edda dubbadheera amman nan dubbadha nan gabaabsa erga sidhattanii imbaasii jala eegee kaachuu barbaaddanii yaa mootummaa jenna biyya ati akka obboleessaatti wal ilaaltu biyya Dubaay keessatti lammileen Itoophiyaa dhufanii gatamanii dallaalli fidee gatee xira'anii inuma ummanni Dubaay jiru gara Itoophiyaatti akka deemee nun laalle biyyi keenya akka waan tokko namoota biyya ormaatii galanu daawwannaadha galanu akka galii hin arganne godhamuuf deema gatii ta'ee fi kana booddee akka imbaasiin paaspoortii hattootaa hin jaddanne nuun godhamu taanaan nus biyya waliin qabna ammataa kootti imbaasii Itoophiyaati akkasii walitti deebina maaliif beektu Anamma barree Mubaarak dubbii kee kana yeroo baay'ee sin dhaggeeffadhaa haasaa kanallee hin danda'u na beekan hiriyoonni koo amala kiyyaa dhimma Dubaay wal qabatu amma dhuftitti agarteetta Dubaay biyya hojiitii nama waan qulqulluu hojjetuuf biyya hojiitii nama karaa qulqulluu biyya kana dhufuu barbaaduuf singalcha idoo jala jira dubbadhu